rabbiin. Maaliif jennaan suuratul baqaraan keewwata 286 qaba. Akka jechootaatti jechoota 700 jemmaannoo jechoota 798 wayi qaba. Kanaaf kun iyyuu iddoo adda addaa yeroo adda addaatti dhufee gaafa quraanni guutee jedhu al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diinan jee rabbi. Kanaaf akka jiru kanatti iddoo tokkotti waraqata irratti barraa'ee dhufe tun ta'in akka hafazuuf akka sammuutti qabachuuf nabi Muhammadiif ta'u sahaabotaaf ta'u akkasitti suuta dhufee dhume. Kanaaf iqra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم بك حمتي كان في ربين نبي محمد قرايس إيه صادو في جدني ثاني لالن نرجفت نام في تانا نرجفت قلنا سجلتمي جا آياني توكو هنگا فريون كنشني يرو توكو همو مكان توري قرآن كان برا سورة الضحى بقولنا سجلتمي سدفا والضحى والليل إذا سجى ما ولا كان جرو قوتون سادو في تكموتره إرجع سنة سورة ترباتمي أرففان سورة ترباتمي أرففان سورة المدثر قل يا أيها القم يا مانو يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر جتون إرجع سيمور وربك فبر وثيابك فطهر والرجز فاجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فكان جدو همكن يمودف ارغسنا همسنا قرات جركن ارغسنا قراني وان كان ارغسان قبتني كاني تتبعا ارغسي قران دفوتك ولوكا سوتا ارغت دفوس ارغني يرون تدفو ارغني صحابون بريسا جنان بريسني jechi kun ayanni kun yeroo dhufu suuraa baqaraa iddoo akkasitti barreessa isa kana aal imraanitti barreessa isa kana suuraa kahfiitti barreessa suuratul an'am boqonnaan 6 lakkoofsi 100 kaasee hanga 164tti al takka dhufe suuratul an'amin guutuu isaa barreessaa jedhe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iddoo tokkotti dhufe ayanni kun suuta adeemsa keessa dhufe utuu barreessanii gaafatuu dubbatu yerootti ummanni kaafiraa maal jedhaniini nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam بل هو شاعر أو مجنون بل هو لسا دا جنين جنان لك ولا لسامت قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون كن جتك قالوا تيونك ورف الفلتهم تومتي تكم لنا من تنسن كن جتك ولا لسا توتامتي مالك جنان تنزيل من رب العالمين جديد تهمي موجن رب العالمين براد في جديد تهمي جدين أتمان هم كان قامتا صحابا utuma jedhanii suuraa boqonnaan 10 lakkoofsa 102 gaafa isaan maal jedhaniin wa'aanahu alayhi qawmun akharuun nabi Muhammad kun ofiisaati dubbatu suntaan warra kana dura walaloo beekan warra kana dura dubbii dubbatu beekan kooti maaliif hin jenne jedhi itti himi jechuun maal jechuun na dhaggeeffadhu maaltu kan kooteera anu kan gunduu kan nabi Muhammadis anis awwalenis kan saati baddii diyyuu malee iddoo geessu hin qabdu si ajjeesee gana si kaasee si fuuldura isaa si dhaabata bara gana kan kooti minamini malee dadhatu kan saati na dhaggeeffadhu wanti falme tokko leen jiru maal jedhan gaafa sana jechi kun kan kooti hin jenne irratti hin falmine jirre jechi kun akkas jennan lakki akkas miti jedhen wa'aanahum qawmun akharuun warra dubbii roga dubbii kana dura beekan warra akaakileensa akaakayyuunsa dur haasa'an irraa haasa'a nabi Muhammad kun jarri jennaani qul nazzalahu ruuhul qudus min rabbika bil haqqi lakki jedhin rabbiin Jibril amanama isa Qur'aan irrattis waa hunda ergaa rabbi irraa gara namootaatti fiduu irratti amanamaatu iyyuu sitti fide malee nama biraa miti itti himi jee rabbiin nabi Muhammadin sahaabonni achumaan sanas barreeffatanii qabatanii jecha kana dhagahanii utuu jedhanii dhufan erga sana Qur'aanni baay'atee wal tataaba'aa dhufee hordofee baay'ataa dhufe gaafa dhufee jedhu waaminuu bimaa anzaltu musaddiqan limaa ma'akum jedhee rabbiin amana Qur'aana gara keessanitti bu'e kana warra Israa'eloota kana dura kitaaba horkaa qabu amma Oromoonis hunduu kitaaba isaanii raasuun kitaaba warra Yihuudaaf kenname kakuu fan kan Yihuudataati kakuu haaraa waan jedhu immoo namootuma warra kiristaana tolchetu barreeffate walumaa galatti warra kitaaba baadhatee jiru waaminuu bimaa anzaltu musaddiqan Qur'aana nabi Muhammaditti fide kana kitaaba kana itti amanaa ذلك الكتاب لا ريب فيه كتابة كان سريت قبدا رب العالمين الرات أوساجده وقلنا صدومي توقف صدومي لما فاس سورة السجدة آيات القرآن
ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى رب العالمين برعنا برابو القرآن كن جي ربي سبحانه وتعالى كان كيستي واصبه من نبي محمد كن جدين يا دمو جر كن جدين إن دي سمون قبني جدي ربي سبحانه وتعالى ني أمنتي صحابان إني دي دا إسا كاني أمنتي دا ولا تا أكو محرا كان يجون ودما جلو قرآن كان ربيت يجون قرآن كان ربيت ولا ما قالت إبت أمس قرآن بقولنا دي دمافا قرآن بقولنا دي دمافا نرجع فودات دير تكون سيدا ولا كورة دوت ربين كان كوتي جري بيتشا أكربين بوسين ستيم فورمادا قرآن بقولنا مانو سورة دي دمافا كيسة ربين دبتيتو سورة دي دمافا كيسة دبت ربيني كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكر وفبرا قرآن كان سيكني نبرج ربي النبي محمد إرجع قرآن النبا يتني إرجع قرآن بوين سيسارا باين سابا يتجريتي مال جل ربي القرآن آية سارا نانو آية ربته كفافر آية ربته كفلما ربنا بكفلما ربته كفافر قرآن كسيك الدولا مال جل ربي وقد آتيناك من لدنا ذكر وفبرا قرآن كان سيكني نبر وانتوتا سينا والنبي محمد وروتا كان درا بلا كيس رابطني أوبسني في ورا بلا كيس رابطني بلا سنة صبروا دبني ورا بدني ورا غاري تا أنكي ورا غارستان هندا ستيمني قرآن كان مونو تبراسي كنّي جي ربي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كناف قرآن يكون جي ربي ترى ربي برا نبي محمد تروفه أكسيدا اوكي جي ربي قرآن كان ربي توف دندار جي ربي نات ما اوف دندا جي جرو فانورو ممكن نغلو ديم اوف دندا چوما چورا فانورو مو نغلو دارا أول لا ديسين تاني ردربا قرآن جتش ربي تي جتشان دمر فودات